Isheen mucaa xiqqoo callistee waraqaadhaa fi iskiriiptoo argiteedhaaf waa katabdu miti. Isheen kun xinsammuu, abdii, hawwii, karoora giree, abjuu, jaalala barnootaa fi jabina hawaasa keessaa baatee mul'isti. Isheen kun wanta ijoolleen hedduun magaalaa keessa soofaa irra taa'anii hin goone, bakka sodaachisaa haa turuu daa'ima bineensi bosonaayyuu itti lubboof baraaru malee waa yaaduu fi yaalle keessa lafa gobaan qaamaa nama waraanuu irra qubbantee waa barreessiti. Isheen kun buqqaatiin addunyaa fi biyyuma kana keessatti ennaa hedduu yeroo ta'u waan daa'imni gootu boo'icha gadda yookaan ija keessa nama laaluu miti kan isheen goote. Isheen iskiriiptoo fuutee waraqaa irratti waan keessa ishee jiru akka inni katabuuf dirqisiisaa jirti. Isheen kun adda. Isheen kun yeroo hunduu lubbuu qofaaf baraaruuf kaatutti fira ishee tokko qabattee manaa baate. Iskiriiptoo namni hedduun hin yaadanne bu'ee baduu fi waraqaa adii. Fira ishee kana duukaa waliin dubbii gochuuf haalonni isheen keessa jirtu ishee hin dirqine. Hiriyoota waliin mana barumsaatti beektu mana barumsaa ishee jaallattu sana gidduu akka waan jirtuutti haala ishee marsee dhiistee gajjatteetti lafatti osoo hin taane waraqaatti. Isheen kun haamileedha. Aboottee ishee abdii kutatanii ciisaniif nu aboottee ishee warra barumsa ishee irraa fagaateef isheen kun xiyyadha. Uummanni baratee, uummanni dammaqee waa katabu, uummanni afaan guutee lakki jedhu akka deddeebiidhaan waraanamu isheen kun alaabaadha. Alaabaa Dr. Alee Fidaan qabatu bor guyyaan kun darbee uummanni barate dammaqee fi hidhate akka gabrummaa oduu durii godhu kun giddoo baayogiraafiidha.